Sirnoota darban keessa bulchiinsi uummataaf yaadu dhabamuu isaatiin sablammoonni biyyattii hacuuccaa garaagaraa jala turan. Taphoota hacuuccaan cimaan irratti gaggeeffamaa ture keessaa uummanni Oromoo isa hangafaati. Uummanni Oromoos hacuuccaa kana ofirraa buqqisuuf qabsoo hadhaawaa garaagaraa gaggeessaa ture. Seenaa ijaarsa biyya kanaa keessattis gaheen Oromoo gahee leencaati. Seenaa ijaarsa biyya keenyaa keessatti sirnoota darbaniin sabaaf sablammiin biyya kanaa cunqursaa fi dararaa hammana hin jedhamne keessa baroota dheeraadhaaf darbanii jiru. Saboota cunqursaa kanaan dararaman keessaa uummanni Oromoo isa tokko. Cunqursaa fi dararaa irra gahaa ture kana ofirraa fonqolchuuf qabsoo bara dheeraa, qabsoo hadhaa, qabsoo lubbuu gaafate, qabsoo wareegama hammana hin jedhamneen tu gaggeeffamaa. Qabsoowwan gaggeeffamaniin injifannoon akka dhufu taasifamee Oromoon akka mataa ol qabatu taasifame. Qabsoon kanaan booda taasifamu qabsoo iyyummaa fi duubatti afummaa ittiin injifannu ta'uu qaba. Qabsoo gaggeeffamaa ture kanaan injifannoon waggoottan ja'aan asitti argamanii jiru. Wanti guddaan qabsaa'anii wareegama barbaachisaa ta'e kafalanii galma barbaadan irra ga'uun waan isa guddaa. Nuti warra milkiiti. Lubbuun bara baraaf kafalaa turre, wareegamni kafalamaa ture, badheetti nafa. Injifannoodhaan dabaalamee jira. Oromoon har'a abbaa sirnaati, abbaa qe'eeti, aadaan isaa deebi'ee jira. Qabsoon kanaan booda nu barbaachisu qabsoo farra doofummaa fi iyyummaati. Qabsoo duubatti hafummaa keessaa ittiin baanee idila addunyaatti irratti dorgomaa taanee akka sabaatitti, akka lammiititti injifannoo kanarraa waan argachuu qabnu kan ittiin dhandhamannu. Garaagarummaa jiru ilaaf ilaameen hiikuun injifannoo argame sadarkaa birootti ceessuun fayyadummaa uummataa mirkaneessuun barbaachisaadha. Garaagarummaan ilaalchaa nu gidduutti uumamuu danda'a. Kun uumama. Maatii tokko keessatti garaagarummaan ilaalchaa jiraachuu danda'a. Garuu immoo garaagarummaa obboleeyyan gidduu jiru kana aadaa qabnuun, duudhaa qabnuun, ilaaf ilaameedhaan gatteenyee, mari'annee furaa deemuun injifannoon keenya sadarkaa barbaannutti guddachaa akka deemu, kanarraa immoo uummanni keenyas fayyadamaa ta'uu akka danda'u nu taasisa waan ta'eef rakkoolee jiran laallee teenyee mari'annee wal gorsinee wal dhageenyee waliif abboomnee deemuun injifataa nu taasisa malee nun salphisu. Soo dhaggeeffachuun jiraate, soo waliin dhaabbachuun jiraate, soo wal utubuun jiraate, bakka hanqinni jirutti illee walii guutanii adeemuun jiraate waan akkamii uumuu akka dandeenye ji'a jaatti kan hojjennan waggaa jaatti maal gochuu silaa dandeenye kan jedhu immoo yaa'u tilmaamuun herreeguun eenyumaafuu waan danda'amu waan ta'eef achi keessa galuun barbaadu. Gulantaan qabsoo amma irra geenye gulantaa qabsoo olaanaadha. Bakka amma geenye kana daraan ol guddisuuf dhaloota barnootaan cime ijaaruu qabna. Yoo kana goone biyya jabduu fi mootummaa cimaa ijaaruu dandeenya. Kun immoo gahee dhaloota kanaati. Boqonnaa baay'ee murteessaa kana akka sabaatti wal hubannaa cimaadhaan sabni sadarkaa tokkotti wal hubatee yoo socho'e boqonnaa amma irra geenye kana keessa ce'uudhaan hireen uummata keenyaa lammata akka duubatti hin deebine gochuu dandeenya. Oromoo ta'uun afaan Oromoo dubbachuu uffata Oromoo aadaa uffachuu hin taane Oromoo ta'uun barnootaaf dinagdeedhaan cimaa ta'uu dorgomaa ta'uu humna qabaachuu
sirna cimaa qabaachuu jaalleewwan kana bu'uuraan gulantaa taanutti hin ceesinu taanaan karaa guutuu ta'een injifataa taanee itti fufu. So humna gochuu Oromoo sadarkaa barbaadamutti fiduudhaaf Oromoo dinagdeedhaan impaawurri ta'uu qaba. Barnootaan impaawurri ta'uu qaba. Qabsaa'onni keenya durii abbootiin keenya ati Oromoodhaa jedhanii Oromoo ta'uu isaatti himuudhaaf isaan immoo Oromoo gurmeessuuf siqaa argaa ba'an. Barnoonni Maccaaf Tuulamni jalqabe sun sosochiin Taaddasa Birruufaa jalqaban sun maal godheera amma Oromoon xiqqaatu haa baay'eetu rakkoon qulqullinaa barnootaa jiraatu Oromoon amma tokko of bareera barateera dammaqeera isatu bu'aa ammaa kana fidi. Oromoon akka fuuldura tarkaanfatuuf barnoota dinagdee fi sirna cimaa ijaaruun ceessuun barbaachisaadha. Bu'aa kanaa oloo barbaanne immoo kanaa ol dhaloota qopheessuu qaba. Dhaloota nu caalu qopheessuu qaba. Dhaloonni jaraanaa dhuufaa dhaloota isa caalu qopheeffateera. Aniif sin dhaloota nu caalu qopheessinaadha amma gaaffii. Oo sana goonedha gulantaa qabsichaa kan jijjiiru completely. So gulantaan qabsichaa gaafa jijjiiramu bakki itti walitti buunu iddoo isaan jijjiirama jechaadha. Injifannoon kun akka duubatti hin deebine barbaaddaa? Oromoo waan sadan kanaan ijaara. Paartii fee ta'e ilaalcha fee qabaa waan sadan kanaan Oromoo ijaara. Oromoon duubatti hin deebine. Oromoon dafee barnootaaf teekinooloojiidhaan sadarkaa olaanaatti ce'uu qaba. Sadarkaa kamitti sadarkaa addunyaa faana dorgoma. Afrikaa keessatti sadarkaa liigingii taphachuu karaa isa dandeessisu. Dinagdeedhaan sadarkaa sanitti fiduu qaba. Sirnaan sadarkaa sanitti fiduu qaba. So kanarratti akka dhalootatti gulantaa qabsichaa jijjiiruu qabna jechuudha. Uummanni keenya abdii amma argame kana mariif marabbaan ilaaluun miidhaa amma ammaatti walirraan geenya walii dhiisuun fuula keenya gara misoomaatti deebisuu qabna. Dhaamsi konni guddaa uummatan jaalladhu, uummatan kabaju, uummata Oromiyaa guutuutiif dhaamsa ni qabu. Abdiin jira. Abdiin jira. Bara dheeraa boossaniittu, bara dheeraa kadhattaniittu, bara dheeraa qabsooftaniittu. Waaqni hin jiran dhaggeeffata waan ta'eef abdiin jira. Abdii carraa bara nuu kennee jira. Bara nuu kenname kana kan balleessaa jiru nuyi. Inni kadhannaa keenya deebiseera. Nuyi hubachuu kan rakkatee dubbii balleessaa jiru. Amma nama waan ta'eef hin dogongora. Nama waan ta'eef nama ofiin tuffata. Amaluma namaati kun. Inni kaleessaaf isa kaleessaa irraanfannee dhiisnee silaa ilaa filaameen aadaa keenya. Silaa mariif marabbaan aadaa keenya. Silaa araara jaallachuun odaa jalatti sassaabamuun aadaa keenya. Nu ga'a. Inni hanga ammaa nu ga'a. Yoo rakkoon jiraate mariif marabbaan hiikuu hin danda'ama. Siyaasnis immoo bara kana carraa baay'ee waan qabuuf isaan dorgomuun isaan dubbatachuu hin danda'ama. Misooma uummata keenyaa jalqabbii kana dhaabuu tursiisuun garuu miidhaansaa jaarraa tokko ol kan deemu waan ta'uuf ijoolleen Oromoo ilaalcha garaagaraatiin qabsaa'aa jirtan hundi qalbii godhadhaa, qalbii jijjiirradhaa, keessoo keessan dhaggeeffadhaa. Isa har'aa isa fuuldura keessan jiru dhiisaati fagoo isa borii isa eegaree ilaalaa. Akkas laa'uu dandeenyee jennaan waa wal cabsinuuf hin qabnu. Wal gargaarree wal utuubnee biyya keenya jijjiiruu dandeenya. Guutummaa Oromiyaatti waggoottan 2, 3, 4 darbe keessatti wanti ta'aa jiru abdii guddaa kan namatti toludha.